Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhachuu jabeesseetti fufuun godina Bahaa Wallaggaa keessaa onoota 2 dhuunfachuu beeksise. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti maallaqa deeggarsa murna bilxiginnaa jedhu guuruu fi namoota nagaa qabanii hidhuun jabaateetti fufee jira. Jaaleeraan Gameessaa dabalata qabdi. Murni biltsiginnaa dabbalootaaf waraana isaa uummata nagaatti bobbaasuun maallaqa irraa saama akkasumas hidhaa fi leenjii waraanummaatti humnaan erguun dararaa hojjetu itti fufee jira. Gochi badii kun bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti jabaatee kan itti fufee yoo ta'u, namoota waltajjii baasuun maallaqa deeggarsa murna biltsiginnaa fidaa jechuun maallaqa namni kaffaluu hin dandeenye itti ramadaa jiru. Kana malees magaalicha keessatti dafqaan bultoonni konkolaataa simmintoo irraa buufatanii akka maallaqa hin arganne kan taasisan yoo ta'u, dargaggoota haala kanaan hojii dhabanii daandii gubbaa irra oolan ammoo sobaa yakkanii qabuun gariin mana hidhaatti gariin isaanii ammoo leenjii waraanummaatti ergaa jiraachuu maddeen nuuf himan. Gadda hagayya 27/2022 gandoota magaalaa Buraayyuu keessa jiran kanneen akka Kellaa, Gafarsaa Buraayyuu, Kattaa fi Maaramii keessaa mana poolii irra deemuun qeerroowwan guuraa turaniiru. Magaalaa Buraayyuu keessatti hawaasni qaala'insa jireenyaan kan waxalamaa jiru ta'us murni dararamuu uummata Oromoo keessi isaa boqotu garuu sababoota adda addaa uumuun uummata magaalattii torbee darbe irraa qabee goolaa jiraachuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Waraanni goolessituu PP ilmaan Oromoo 4 godina Bahaa Shaggar ona Boosetti keessatti mana hidhaatii baasuun 3 ajjeesuun 1 madeessuun beekame. Waraanni murna faashistii PP maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoon Oromiyaa mara keessa qubsiifaman ilmaan Oromoo akka baalaatti harcaasuu itti fufanii jiru. Hagayya 27/2022 galgala toora sa'aatii 1tti waraana bilxiginnaa godina Bahaa Shaggar ona Boosetti mana hidhaa magaalaa Baatuu Warjii keessaa ilmaan Oromoo 4 baasuun 2 battalatti yoo ajjeesan 1 osoo maatiin mana yaalaa geessuu daandii irratti konkolaataa gara hospitaala Adaamaa geessaa ture irraa buusuun irra deebiin rasaasaan rukutanii kan ajjeesan yoo ta'u 1 ammoo rukutamee du'aa fi jireenya gidduu jira. Ilmaan Oromoo ona Boosetti mana hidhaa magaalaa Baatuu Warjii keessaa baafamuun ajjeefaman magaalaa Doonii osoo hin ga'in bakka addaa Jiraa jedhamutti ajjeefaman Baldaa Tufaa nama umurii 40, Girmaa Baqqalaa Buttaa ijoollee umurii 15, Hirkoo Baqqalaa yoo ta'u Gammachuu Keelloo qeerroo umurii 22 ammoo rukutamee du'aa fi jireenya gidduu jira. Magaalaan Baatuu Warjii kaleessa hagayya 28/2022 gaddaan uwwifamtee kan oolte yoo ta'u qaamni caasaa murna bilxiginnaa gocha sukkanneessaa kana raawwatanii fi raawwachiisan Baqqalaa nama jedhamu bulchiinsa magaalaa Baatuu Warjii keessa kan hojjetu Nugusee Tukee, Birraa Gurmuu, Malkaa Ida'oo kantiibaa magaalaa Baatuu Warjii, Abdii fi Abarraa Daadhii namoota jedhaman ta'uu jiraattonni miira gaddaan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Bahaa Wallaggaa ona Eebantuu keessatti jaartii ganna 60 olii hidhuun dararaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jaalladhi Oromoo dabalata qabdi. Murni PP ilmaan Oromoo saalaa fi umriin osoo hin qoodin mana hidhaatti dararuu itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Bahaa Wallaggaa ona Eebantuu ganda Qeelloo keessatti hagayya 27/2022 adda Seedarii Doojaa Jaallataa kan jedhaman jaartii ganna 60 oliitiin hidhata woboo qabdu ittiin jechuun waajjira poolisii magaalaa Eebantuutti dararaa jiru. Adda Seedarii Doojaa jaartii dadhaboo siyaasa keessaa qooda fudhachuu hin dandeenye murni PP jibbiinsaa fi manguddoo Oromoof kabaja dhabuun umrii itti kunuunsi maluun itti mana hidhaatti darbachuun diinummaa biltsiginnaan uummata Oromoof qabu ifatti mul'isa jechuun jiraattotni ona Eebantuu yaada isaanii addatti arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Bahaa Wallaggaa ona akka Giddaa Ayyaanaa keessattis murni biltsiginnaa ilmaan Oromoo dararuu dalagaa godhatee jiru hidhaa fi manneen namootaa gubaa turuu gabaasaa ture. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee keessatti qeerroowwan Oromoo irratti hidhaan ammaatee jira. Jaalaa Caaluu Roobaa dabalata qaba. Kaabinoonniif waraanni faashistii Impaayera Itoophiyaa ilmaan Oromoo nagaan qe'ee abbaa isaaniirra jiraachuu dadhabsiisuun Oromiyaa bakkoota hedduutti hidhaaf ajjeechaa jabeessuun ilmaan Oromootti ba'uuf galuun yaaddoo ta'ee jira. Akka kanaan galgala hagayya 27/2022 godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda dagannoo Dhummuuggaa keessa qeerroowwan Oromoo 3 waraanni faashistii PP mana maatii isaaniitii qabuun erga reebicha hamaa irraan ga'aniin booda mana hidhaa oonichaatti darbuun dararaa jiru. Qeerroowwan 3 waajjira poolisii aanaa Laaloo Qilee keessatti hidhamanii dararamaa jiran kunneenis Rufoo Bulchaa Konii, Iddoosaa Shuulaa Eebbaaf, Garramuu Gabbisaa Kallachoo kanneen jedhaman ta'uu maddeen ona Laaloo Qilee arraata biyyaalessa Oromiyaatti himaniiru. Qeerroowwan hidhaman kanas murni biltsiginnaa ija shakkiin ilaaluun waan isaan hin qabne itti maxxansuun hidhee dararaa kan jiru yoo ta'u
Qeerroowwan kun namoota nagaa hojimmaatii fi dhuunfaa isaanii qofa xiyyeeffatanii hojjetan malee hirmaannaa siyaasaa kam irraa iyyuu namoota hin qabne ta'uu jiraattonni maddeeniif himaniiru.